bisi wanni hamzaan gaafate rabbiin gabbuu isa isaa malu halkan cutaa'u gabbu'aa naannoo dheertee jiyoogiraafikaali iftii waan wal dhabduu jechuun haala malafaatiin biyyoota gartee baay'ee malee kan hin jirre biyyoota rabbiin itti jaamlee gadi hin bu'ii. Rabbiin halkan gabbu'aa niitoorkiin kan keeffalmataa ni jechuudha. Halkan gabbu'aa jettanii halkan irraa gabbu'aa jettanii achi halkan hin jiru baatii jahatti gartee aduun baatii jaha baatee baatii jaha aduun seentu. Seenteeti dukkantiinis baatii jaha jirti aduulleen baatii jaha jirti. Sa'a 24 wanni jaamoo gartee garaagarummaan akkasitti baatu kun hin jiru. Saniif akkam tahanidha jarri kun. Rabbiin itti gad hin bu'uudha gaafin isaa. Isaan malu jennee keessaa baanee mire. Bu'insa isaan malu suyyoo duuba halkan hin qaban akkamii bu'aa fure. Wanti hin gaafiidhaa baatii jaha uummata sun bira rabbiin hin bu'ii. Uummata kam? Ummata haaskeessu kaanii amma ji'oogiraafii keessa jirtan malee tooyida keessa hin jirtanii kuni waa'ee khattal istiwaa'ii fi khattal awsat jaaniiti waa'een teessuma lafaatii fi qabbana fi ifa ji'oottan jirjiirama 28 jittutti yeroo lama jirjiiramu kuni waa'ee ji'oogiraafiiti. Halkan hoggaasii hin jaame asii miti jannata keessaa halkan ni jira. Halkanuma rabbi baanu sani sa'aan immoo wannumti gabbu'insa isaan malu jennee ulamaan nu dura jedhanii a'immaan guutuun irra walii galtee karaa deemsa islaamaa nagaan irra turre irra deemaa jirruufu akka dareemmaan akka amma argamaa jirtu tun hin dhufneef hulaaf irraatti cufe islaamni yaada kanneenii kana jechuu. Gaafa ati jismii yookaan bil'iita qaama wayii bakkarraa bakkatti siqu yaadaadhaa dareemaadhaa gaafii akkanaa tana keessa hiikkaa hadiisaa barbaadu eegalte hoggatana deebisan tabiraa sibba nama rasuulli nagaa rahmanni irraa jiraatu akka jaan shayxaanni ilma namaatitti ni dhaqa haga deemee hidda dhiigaa keessatti areeramee eenyu si uumee gaafatee abbee eenyu xuume qunxurroo abbeetii eenyu xuume eenyutu maaree xuume oddooma maaltu uume je'uu rabbuma sanuu maaltu uume siin ja'a. Deebitee gaafa yaada akkanaa kana fidde maganfannaa qofa carraa qabdaa jaan asirratti waan isinii dhaamuutu jira tajaajilaa jedhaniiti kan ilaalcha islaamaa balleessuudhaan akhiru zamaan heddummaatan ni dhufan ummanni tokko jedhanii rasuulli himan nagaa rahmanni irraa jiraatu. Dawaa warra akkanaa kana ifirraa ittiin dhoowwan nuu himan rasuulli nagaa rahmanni irraa jiraatu guyyaa jummaadhaa suuratul kaafii ifirraatti qara'uu taakka. Guyyarraa ayata kudhan suuratul kaafi jalqabarraa ammas ayata kudhan xumura suuratul kaafirraa itti qara'anii tajaajilaa mo'achuun isinii dhaama ilaalcha tajaajilaadhatiin hin jeeqaminaa nassi hadiisaa fi quraana akkuma dhuftetti rabbumaa beeka. Assalaamu alaikum. Awashe mama saanin ku wallahi su'aalu sunna wal jamaa barinne Allahu akbar. Ustaz Zafir adolka obsa gursu bi fiamza Jabir suratul kafir atekaro jumma Abbo indibamin gaati maqaadhaa minuuti dalagaadha wanni islaama irraa barbaannu ala sunnaa wal jamaa miti duraan maaltu siin jee hin tuqina waa'ee maqaa kiyyaa dhiisaaf irra gurbeessa nutuu numa garaana warra akka rabbitti daranoochi dhiyaadhuuf. Biraa gurbeessa baga gammaddee Shamsaa jirta. Alhamdulillah kharabii ammoo kuffaara gartee suuraa yookaan suuraa faranjii fa'aa fidanii rabbi ijoolleen mucaachise. Rabbiin alhamdulillah kan rabbi islaama nu godhee jireenya addunyaa tanaas nu hubachiisee jireenya akhiraatis nu hubachiisee waan abbaan fadhe gartee hubachuu hin dandeenye rabbi nu hubachiisee tana wallahi alhamdulillah islaama ta'uu keenyaaf dura rabbi galatoonfachuu qabna jeetii yaadaan akkanam tokkotti.
Rabbiin wahuma takka yoo rabbi daangaa dabru yoo taate malee rabbiin wahuma feete gaafattee deebisuudhaaf deebisaan dhabne rabbiin garuu rabbi waliin adaba qabaachuudha wanni waa hunda caalu eega rabbi barte booda rabbi waliin adaba qabaachuudha. Tana akka gartee if eeggannoodhaatti haa if eeggannu jeetiin akka dhaamsatti dhaama ammoo gaafii feete gaafii deebisaa hin qabne jirtu tana ammoo Hamzaan gaafate tana an sila akka kiyyaatitti sammuu tiyya fayyadamee deebisuuniin yaala jeetii yaada garuu gaa sammuu fayyadamina jettanii sammuu teenya axxallee sammuu yoo cancalatti keenya maali yaannam yoo obsaa gusumatis waan akka dhagi gaafii si gaafadhaa obsaa asumarratti. Gaafiin tiyya akkana jetti qabrii keessa gisee gaseeraan afaan kamiin nama gaafatani. qabrii keessa guyyattu qabrii fakkeenyaaf dachuma nuti irra jiraannu tana dachii nu jalaa tana baantaa moo gisee gaba hayaata barzaa fa'aa deemte zaata kee kana gisee si awwaalan su'aala qabrii keessa si gaafatan hin jiru. Afaan kamiin gaafatan? Namu afaanuma inni beeku ni gaafatan. Namu afaanuma inni beeku ni gaafatan. Gisee nama gaafatu baan taame. Bar gurmeessaan afaan arabaa malee achi gadi si gaafatan naan jaa. Ani ne bakka shakkii irraa qabaame addanuu baasa nakiri mun afaan oromoo ni beekaa. Walli kana jaalin jirtu islaamummaan nama hundaafi afaan arabaa afaani malee islaamummaan nama hundaafuu walqixa afaanuma ati beeytuun si gaafatan malee afaan arabaatiin importantiin afaan arabaa lisaan al-arabiyya. Waa kana ammaati ati amma yaadala obsaa gursum. Waa kana yaaduma keetirraa nu deebiftemu quraana tokkas jedhamu hadiisa akkas jallee ragaa wajjin himi dhugaa rabbiin dandeettii isaatiin afaan oromootillee yookaan maleekas illee dubbisuu danda'a yookaan uma kanaa'u dandeettii isaatiin nu barsiisuu danda'a sababa sanittuu ammoo faaktii walii takka walii lafa jirtu ni jirti haa jiru gaafiin akkas illee waan akkasiin gaafii qabaate obboleessa keenya kakaase kun naagala ta'u. Bareedduudha. Ani immoo akka kiyyaatittiin deebise malee akka garteen asii ragaa lafa jirutti afaan arabaatiin man rabbuk maa diinuk man nabiyyuk jaanii afaan arabaatiin si gaafatanidha. Tun immoo hoggunii fi gartee quraana deebitee ilaaltu amansiisuu hin danda'u quraanni afaanuma ati beeytuuni si gaafatan malaayikoonni. Maaliif malaayikaan afaan kam dubbatti jetteetu kan nama gaafattu ta'e namni si deebisu hin jiru. Akkana. Because asirratti proogiraama walitti Amir warri raqibii fi atiit yoo gisee suna afaan arabaa malee malaayikaa waan hin beekneef ka warri gadiitu afaan arabaatiin nama gaafataa mire warri kunis yoon afaan arabaatiin hamtu dubbadde malee badina irratti barreessuu hin dandeenye jechuudha. Yoon afaan arabaatiin dubbadde malee khayrii naaf fuudhuu hin dandeenye jechuudha. Jechuun egaa akkas egaa akkaataa garteetti barraa jechuudha. Egaa garuu dalagaan dalagaa qalbiidhaati. Imaanaa dalagaa qalbiidhaati. Laal jechuun tana hoggunii fi dhugaatu jirtu hogguu dubbanne arabni laal quraanni waan lisaan arabaatiin waan bu'ee fi diin islaam kanaawu shari'aa waliin fuudhaniiti arabeeysan malee quraanni afaan arabaatii bu'uun diin islaam yookaan shari'aan islaamaa afaan arabaatii yookaan afaan malaayikaan dubbattuu fi yoo malqiyaamaas gartee afaan arabaatii jannanniinis afaan arabaatiin sun hijiba akka arabeeysan malee. Dubbii karaa biizinesaa deebisan malee dubbiin akkasii miti. Rabbiin afaan arabaatiin wanni quraana buuseef afaan arabaa kanaatu xiqqoo bal'aadha afaanota biraatirraa. Ifi afaan quraanaa kuni afaan arabaatirraa adda kophaadha. Lisaana arabaati quraanni akka ilma namaa hundaaf lisaanuun arabiyyiin jee mubiin jee. Ulfaadhuudhaaf karaa tokko jira. Yaadu gurmeessaa tiraan dhaabbadhee waan kana gaafii gaafadhee sheemammasaanii faanoo maal jaam waan kanarratti ilaalchisaanii. Obsaanoo bari yaada kiyyee malee akka hadiisni jedhutti afaanuma arabaatii jee bar marra bukaa fi homaa nabiyyukaa fi homaa diinukaan afaanuma arabaatiin jirtii jee. Ammoo isin yaada keessan itti fufa maaliifii fi ilaalchi keessanii fi yaadni keessan shari'aa islaamaan ta'uu beeytanii. Syariah Islam apa kampu? Syariah adalah benda yang dibahas jira mana? Anu Arab ambil khusus. Walau kamu kerajaan. Anda kabri kasi duduk akadi hati afan Arab itu nggak. Waalaikumsalam. Winjar. Waalaikumsalam ya. Kafi kapten saat. Mata Arab bernasi biasa. Hai. Oh, sini dia bisa berbat ya. Ini yang kedua gurmesa lah. Lagi gurmesa.
نافعتي خابيتا أهل السنة أنا ميتا ما الله 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 أما على أنكر سنة بك فتنجي كوين جت فرق أبوي فليس ما تندفع أكهارتو مانتنا جربوسي بيقدر فرنسا أمين سوري برمي فاتو اللي مسنا كثاني تيجي أستاذ مزانا نرارو لا كثر الفيديو اللي مسنا كثاني تيجي جي لك كله جرميزا متى ولا اللي ما أمزح شجع بالكاسة تندر بابا جرميزا as debio abos jini gamana barum sar jiran nuti ga akka la daga jitti dakika ta gaban gaba la daga sa falmata abo kuyi charchar daga ka sheka na warka fa shi na daga rubu dural am gintli networking ka ne mummurama sirre fallo gurme kika tak wa minute ka please gafi debisi Gafi tambata falmata ira debin ka ta'amma tana so qabri Tamta ka ba ta araba faratin lugafatan jannah dirqama jala murrada tana وانا نقلي دا نكشي تايبا عقلي دا يادون دندينيو اكسمت دركما بريدا برا bar diin Islam kun aqlii teenya oli beete siif gaafii galaame akkasin gaafadhume jira kan gurme isaanii dagasa ديك تكتي hin dagaa dura Gurmeessa gaafatti. Eenyu gaafatti? انت كان نكتي Gaafatti. isinuma hundaan gaafadha dhaga fakkeenyaaf salaata waggaa salaata afaan oromooti salaata immoo afaan arabaati salaata Afaan Arabaati. hayyee Diin afaan arabaati isaa miti tokko waan ta'eef. Ibaadaa waan ta'eef. akkas sirriidha akkas yoo ta'e duuba qabrii keessatti nuti akka dhageenyetti jechuudha afaan arabaatti nama gaafatanii jechuudha dhageenye isin afaan oromootti na isaa fedhan Rabbiin ilma namaa kana Rabbiin laal subhaanahu wa ta'ala diin kana afaan Arabaatiin buusee shari'aa garuu namuu afaan fedhe deebifachuu danda'a. hiikkatu dandeessa kaa Tiraansileet godhachuu dandeessa. malaayikaan afaan oromoo ni beekti Rabbiin afaan fedhe barsiisuu ni danda'a. Qaamaan beekni afaan Oromoo. Afaan kun isaa uumame. Rabbumaatu nu barsiisee akka afaan kana dubbannu. kan namni uummates numa jira kaayee beekte Akka namni uummatu Rabbiin gargaaree akkasitti uummate malee osoo Rabbiin hin gargaarsifanne yookaan osoo Rabbiin gartee hin kadhanne ilmi namaa akkanumatti ka'ee afaan uummachuu hin danda'u. akkas Gargaarsa isaatii yoo ta'e malee maaliif waan ruuxii wajjin waan walitti hidhata qabduuf. akkas jechuun ka amma wanni ilmiin jechuun waan gartee if biraa fuudhanii haasan otoo hin taane ragaa gartee qabaatu qabatan beektan akkanumatti haasoon hin taatu. Amma fakkeenyaaf anaaf ati yogguunii fi teenya haasofnu waa'ee rabbii yogguu teenya haasofnu rabbiin afaan kanan beeku yoo anaaf ati fakkeenyaaf afaanumatti walii gallu kanaa yoo kan beeyi anumaaf ati kan uummannu ta'e afaan anaaf ati itti walii gallu kana rabbiin hin beeku. Ni beeka malee. Rabbiin ni beeka. Eega rabbiin beekuuf fakkeenyaaf malaayikaan nutti ergu kuni gabroota isaa waan ta'eef gabroota isaa kana bakka itti ergusan waan itti ergusan illaa maacallamtanaa waan rabbiin barsiisee erguuf jecha barsiiseetuma ergaa jechuudha. Kanaaf laal shari'aan afaan feeteen ta'uu dandeessi. Akkuma amma fakkeenyaaf Yahudaa fi amma Nasaaraan yoo karaa sirriidhaa jiraatan shara'a lakum min addiini maa wassaa bii jee rabbiin gartee haa waja'allaakum shir'atan wa minhaajaa jee shari'aa fi manhajaa'u namni afaan fedhetti gartee tiraansileet godhatee afaan diin hin faalleessineen afaan quraana hin faalleessineen ifiif gartee itti buluu ni danda'a. Diin rabbiin gartee lafa sanirratti osoo hin jirre. Kan hin jiru maal beektaa? Tagaafii qabdii kasaasanii afaan arabaatiin immoo afaan oromootii daliillee qabdanii jirti jechuudha. Afaan oromootiin ni fayyadu. Afaan feeteen jechuun afaanumaati beektu malaayikaan si gaafatte haa. Dubbiin imaana irratti hidhaa waan taateef jechuun imaana kanaatu karaa sirrii jiraachuudha. Imaana jechuun karaa sirrii jiraachuudha. Humaanitii dhugaa qabaachuudha imaanni. Dhugaa nuti akka dhageenyetti jechuun afaan arabaatiin nama gaafatanii jechuudha dhageenye. Anis akkasumatti hin dhagee haa bar maan rabbuka maa diinuka maa nabiyyuka akkasumatti barannee si dhugaadha. Sun sirriidha shakkii isin qabdu haa garuutu oggunii fi dibatti as deebitee oggunii fi quraana laaltu quraanni garuu faallaasanii dubbataadha bar dubbiin bakka jirtu.